Kenna tajaajilaa si'ataa taasisuun hawaasni fagoo osoo hin deemin bakkuma jirutti tajaajila mootummaarraa barbaadu akka argatuuf gurmaa'insi caasaa gandaaraan iddoo guddaa qaba. Jiraattonni godina Qellem Wallaggaa aanaa Ga'oo Qeebbeef Sayyoos osoo caasaan gandaaraan hojiirra hin oolin dura tajaajila argachuuf baasii hin malleef saaxilamaa turre jedhan. Amma garuu tajaajila quubsaa ta'e sadarkaa gandaatti argachaa jiraachuus dubbatu. Bakki waajjira keenyaa kuni aanaa jala ta'etu jiru. Uummanni isaa garuu iddoo baay'ee jira. Kombolcha jedha, Koocho jedha, fagoodha sirraa kan amma isaa tokkotti deemsullee jira. Achirraa baanii aanaa dhaquun dur itti ulfaata ture. Amma garuu asii bahee asumatti tajaajilamaa jira waan ta'eedhaaf mootummaan kana yaadee hojjechuun isaa baay'ee kan uummatatti tole. Torbee guutuu taa'ee tajaajila kennaa jira waan ta'eef namni rakkoo tokko malee rakkoo isaa hiikkata. Itti dhiyeenyaan uummatatti dhiyaatetti tajaajila kennaa waan jiruuf rakkoon uummata kanaa kan duraar karaa baay'ee bareedaa ta'een uummati tajaajilamaa akka jirudha. Dur tajaajila barbaacha iddoo fagoo deemaa ture. Garuu amma tajaajila guddaa argachaa jira. Tajaajila kennamu si'ataa taasisuuf bakka hojii mijataan waan barbaachisuuf humna qabeenyaaf beekumsa keenya walitti qindeessuun waajjira ammayyaa ijaaraa jirra jedhan. Inni ogummaa qabu ogummaa isaatiin, inni beekumsa qabu beekumsa isaatiin, inni qabeenya qabu qabeenyaa isaatiin akkuma isin ammoo ilaaltanii akkaataa kanatti dhufee yeroo koos aarsaa godhee beekumsa koos itti dabalee waajjira kana guyyaa har'aatii kaasee kaafnee hin ijaarran. Bulchaan godina Qellem Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa gurmaa'insa haaraa kanaan tajaajila kennamaa jiru si'eessuuf gandoota 279 keessatti waajjira gandaaraa tumsa uummataan ijaaramaa jira jedhan. Tajaajila kana lafa qabsiisuuf immoo waajjira barbaada jechuudha. Kanaaf dhiyeenya kana murtii gurguddaa akka godina Qellem Wallaggaatti murtii 4 murteessine keessaa tokko murtii gurmaa'insa gandaati. Kanaaf kanatti fufsiifnee gandoota 279 ganuu istaandardii kanaan waliin geenye gara boodaatti bukkeetti galma guddaa tokkoo fi galma xiqqaa tokko akkasumas mana hojjettoota yookaan hooggansa gandaan daballa. Ijaarsi gandaa haaromee kenna tajaajilaa fooyyessuun cinatti akkaataa karoora mootummaan gaaffilee bu'uura misoomaa hawaasaa deebisuu keessattis iddoo olaanaa qabaa jedhan daayirektarii itti aanaan giddugala aadaa Oromoo obbo Solomoon Fayyee. Tokkoffaa kooriidara baadiyyaa wajjin akka inni wal qabachuu danda'u, misooma kooriidarii baadiyyaa wajjin wal qabachuu akka inni danda'u. Lammaffaa immoo giddugalli kun waa hunda qabatee waan jiruuf iddoo waajjira hojii waan qabuuf, iddoo daldala waan qabuuf, iddoo akkasuma magariisummaa waan qabuuf bu'uuraaleen misoomaa hundi isaa waan guutamuu danda'uuf achi keessatti gaaffiin uummataa karaa hundaan keessattuu bu'uuraalee misoomaa infraastiraakcharii gaaffii uummataa ka'aa kan jiru kun as keessatti deebii argachaatti deemaa jechuudha.